jirtu hordoftoota YouTube channelii keenya nagaan keenya kabajaa isin ga'u jenna. Har'as viidiyoo bareedaa fi hawwataadhaan dhufneerra. Kunis salphumatti akkamittiin Telegram channelii banachuu akka dandeenyu waliin ni ilaalla jechuudha. Channelii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin darbu. Telegram channelii banachuu fi dursa Telegramii banachuu qabdu jechuudha. Erga banattanii booda application sana mobile keessan klik gootanii seentu. Erga seentanii booda gara dhumaa harka mirgaatti mallattoo barreeffama yookaan scriptoo kan fakkaatutu jira jechuudha. Then achi keessa filannoowwan isinii dhufan keessaa new chat, new group, new channel kan jedhu jira. Then new channel isa jedhu irratti klik goona. Channel name jedha. Then channelii maqaa channelii banuu barbaadan irratti galchitu. Then ani kiyya tube tu jedheen galcha. Then isin maqaa channelii keessan galchitu. Description iddoo jedhu irratti channel keessan irratti maal akka hojjettan viidiyoo abduu garagaraa kan galchitu jechuudha. Then viidiyoo point gootaniitu abduu akkasuma garagaraa galchuu dandeessu. Then mallattoo xiyyaashii fakkaatu kun irratti klik goona. Channelii keessan public channel, private kan jedhu jira. Then public channel isa jedhu kanarra ni keenya jechuudha. As dhufneetu linkii channelii keenyaaf ni keenya jechuudha. Kiyya waan channelii keessan wal qabatu jechuudha. Kiyya tube tu jedheen nan galcha jechuudha. Then akkuma argitan hiriyoota koo akkan affeeruuf natti agarsiisa jechuudha. Then ani nama shaniif klik godheera. Isin hiriyoota keessan hundaafuu share gootanii akka subscribe isin godhan gochuu ni dandeessu. Then akkuma argitan kiyya tube 2 kan jedhu channelii baneera jechuudha. Akkuma argitan 5 subscribers jedha. Subscribing 5 kuni amma yeroo banu hiriyoota koof share isan godhedha jechuudha. Akkasitti YouTube channelii keessa Telegram channelii banachuu ni dandeessu. As dhuftaniitu keetii iddoo jedhu irratti picture keessan galchuu ni dandeessu jechuudha. Picture channelii keessanii share kan jedhuuf gochuu ni dandeessu. Hiriyoota keessaniif salphumatti subscribe vice gochuu jechuudha. Then YouTube channelii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana yoo isinitti toles like godhaa isiniin jenna.